raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Har'i dilbata Bitootessa 18 barri bara 2018. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo Guyyaa keessummeessuun kan isin faana turu ani roobaa boodatti. Oduu keenya guyyaa irraa kan isin dhageessu hanxiiqii dhugaa isaatii ashamaa. Dilbata har'aa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii naannoo Giree jedhamuu fi godina Wallagga Lixaa Aanaa Begii naannoo Kobor bakka Shaldaa jedhamutti tarkaanfii aleellaa waraana mootummaa kunuunfataa Wayyaanee irratti fudhateen konkolaataa waraanaa 3 fi loltoota mootummaa Wayyaanee irra jiranis dhabama taasisuu ka jedhu matoota oduu keenya guyyaa irraa keessaa isa tokko ta'a. Qophii dambalii keessummaa har'aa keessatti turtii gaaffii fi deebii abbaa seeraa Oromoo waliin taasifne kutaa tokkoffaa torban darbe dhiyeessine kutaa lammaffaa fi kan xumuraatu isiniif dhiyaata. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi walleeleen warraaqsaa qaama qophii keenya guyyaa har'aati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha oduu keenya guyyaa har'aaf xiiqii dhugaa isaattan isin dabarsa. Dilbata har'aa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii naannoo Giree jedhamutti tarkaanfii waraana Wayyaanee konkolaataa lamaan deemaa turan irratti fudhateen konkolaataa lameen gubee waraana irra turanis fixuun lamammoo erga booji'ee booda loltoonni dabalataa ooraaliin tokkoo fi konkolaataan xiqqaan tokkos madoo fuudhuuf asoosaa irraa ka'uun osoo gara Gidaamiitti imalanii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Wallagga Lixaa Aanaa Begii naannoo Kobor bakka Shaldaa jedhamutti aleeluun konkolaataa tokko gubuun tokko qileetti darbatanii waraana irra jiranis badduu baasuun himameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii har'a fudhate waliin torbee kana keessa yeroo lammaffaaf achuma Aanaa Gidaamii keessatti kan fudhate yoo ta'u tarkaanfii isa duraa waraanni bilisummaa Oromoo roobii darbe Aanaa Gidaamii ganda Laaloo Garee jedhamu keessatti fudhateenis konkolaataan Wayyaanee 2 gubachuun loltoonni 15 ajjeefamuu jiraattota naannoo sanii dubbisuun kamisa darbe gabaasuun keenya akkuma yaadatamu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo Aanaa Gidaamii naannoo Garee jedhamuu fi Aanaa Begii naannoo Kobor bakka Shaldaa jedhamutti waraana Wayyaanee irratti fudhateen loltoonni Wayyaanee dhumuu madaayuu fi lameen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n booji'uu akkasumas konkolaataa 3 aleelaman keessaa tokko qileetti kan darbame ta'uu fi lameen ammoo gubatuu Oromtichi naannoo tarkaanfiin kun itti fudhatameen jira jedhu waan arge akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti dubbate. Tarkaanfiin jalqabaa guyyaa irra sa'aatii 10 keessa Aanaa Gidaamii naannoo Giree jedhamutti fudhatame. Eessaa gara eessaatti deemaa turan ammoo tarkaanfiin irratti fudhatame Gidaamii keessatti? Asoosaarraa ka'anii dhufanii karaa Gabaadhaa jedhamu tokko Begii qaxxaamuranii gaafa isaan Qellemeen galaniitu naannoo Giree sanatti waraana bilisummaa Oromoo makiinaa lamaan ishee gubuudhaan tarkaanfii fudhate. Waraana warri kaan simatti dhumte waraanni 2 immoo tiizee caqqaalinnaa walitti 2 harkaan qabatanii ooraaliin tokko hin gubatee tokko immoo achumatti tu. Kanaan booddee madoo warri hafe immoo makiinaan deddeebaan dhuftee gaafa isheen guutee deebitu gaafa isheen Begii keessa qaxxaamurtee gaddabartuutu naannoo Koboriin darbanii Shaltaa jedhamutti badduu baasanii. Galgala kanaas Aanaa Begii naannoo Shaltaa jedhamutti ooraaliin tokko gubateera. Guutummaatti gaamma konkolaataa meeqa jechuudha kan rukutame Begii fi Gidaamii gidduutti? Konkolaataan 2 Gidaamii irratti tokko immoo Shaltaa irratti akkeetti konkolaataan 3 rukutame waraanni harkaa booji'ame. Karaa sooshaal miidiyaa kana haasaamu waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu hin jiru tarkaanfiin fudhatamaa jiru iyyuu hin jiru sobadhaa jedhanii warra mormantu jira mee ga'aati achi jirtaa ija keen argaa jirtaa mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoof warroota morman kanaa maal jettaa?
kun olola diinni ittiin bara baay'ee garbummaa nurra kaa'e ittiin umurii isaanii dheeresseedha malee hawaasa keenya miti yeroo ammaa kan qabna jechaa jiru. Hawaasi keenya qaama keenya wajjin tokko ta'ee jechaa jira. Hawaasa keenya wajjin tokkummaadhaan waliin tochaa jiru iddoo ta'ee fi warri olola oofan mormuu isaaniirra yoo arguu barbaadanii gara kana dhufanii ilaaluu hin danda'u. Kun qabsoo boonsaadha. Hawaasi keenyas baay'ee itti gammadeera. Tokkummaa ummataatiin meeshaadhaan qabsoon uummata Oromoo kun finiinee itti dhufee mootummaan wayyaanee kun yeroo dhiyoo gidduutti biyyattii keessaa dhabamuun hin danda'amu. Oduu keenya ittaanuun ammoo mootummaan koloneeffataan wayyaanee labsii yeroo muddamaa Oromoof Oromiyaa irratti labsuun golee Oromiyaa cufa keessatti duguuginsa sanyii fi saaminsa qabeenyaa raawwataa jiraachuun akkuma beekamu. Kanattis dabalataan ilmaan Oromoo godinoota Oromiyaa naannoo Sumaaleetiin wal daangessan keessa jiraatan irratti liyyuu poolisii Sumaalee leenjisa itti bobbaasuun lubbuuf qabeenya Oromoo qisaasessuu jabeessuun walqabatee godina Baalee Aanaa Sawweenaa bakka burqaa Araarii jedhamutti tarkaanfii ammeenyaa liyyuu poolisiin Sumaalee wayyaaneen bobbaafamte. Sanbata kaleessaa fudhatteen maatii tokko keessaa namoonni 5 ajjeefamuun 2 madaayuu akkasumas guutummaa maatii sanii keessaa kan rasaasatti dhukeessanirraa of kalee daa'ima ganna 7 qofa ta'uu kan nutti himu Oromtichi gamasii odeeffannee taateewwan waliigalaa akkas jechuun dubbata. Ganda burqaa Dhaaree jedhamu Aanaa Sawweenaa jalatti argama. Gandi sun ganda samitti. Kalee galgala liyyuu poolisii mana seenteetti haadhallee iyyiitiin dhahanii intala takka hin ajjeesanii ijoollee dhiiraa 2 du'ee abbaan manaa baqatee akaakayyuun ijoollee hin du'ee namni dhibaasa keessummooma bira jirullee hin du'e. Namni 5 du'ee haadhaa fi ilma tokkotu hafe. Ilma daa'ima ji'a 7 takka harkaa qabdi tokko ammoo waggaa 8. Ganna 8 dhahamee riifarsii barreessanii fi gindhiirirraa gara Finfinnee deemee jechuudha. Haati ammoo hospitaala Gindiir jirti. Loltoonni mootummaa wayyaanee dhimma komaandii poostiin wal qabatanii magaalaa Gindiiriif naannoo sanas siraarsaa akka turan dargaggoota hidhaa akka turan akkasumas ammoo gidduu kana bakka amma uummatni Oromoo itti ajjeefame kanallee loltoonni wayyaanee gabbanii akka turanidha. Guyyaa 2 dura kanoo quba qabda laata? Dhuguma bakkiin isaan ittiin argamne hin jiru. Komaandii poostiin bakka maratti isaanumatti argama. Ammoo aangoodhaan humnaan namatti deemanii. Haalli yeroo ammaa sirriitti sodaachisaadha. Mootummaa malee bulaa jirra. Warri duraan humnaan nama bulchuu barate humni wayyaanee kun humnuma duraan nu bulchisaniin daran tumanii nama bulchaa jiran jechuudha. Yoo ammoo namni sawwannoo jedhu taate qabanii gara mana hidhaatti hin deemudha yookaan tumuudha. Egaa gama tokkoon aangoonni viidiyoo dhiyeenya kan ol dhufan uummata Oromoof naasuu qabu jedhamaa ture. Gama kabiraadhaan ammoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti miliishotumaa fi bulchitootni yeroo isaan ilmaan Oromoo qabanii hidhanii reebanii isa booda komaandii poostiif kennantu argama. Mee dhimma kana maal jetta? Oromoon ima booyaa kalellee ma boonna arrallee ma boonna tumamnee caccabnee boonnee haalli nuti biyyattii teenya keessatti jiraachaa jirru baay'ee garaa nama nyaata. Oppidoon wanni isaan nu godhuu danda'an tokkollee hin jiru. Oromoon bilisummaa barbaade. Bilisummaa kan akkamitti akka argatuu dandeenyu bakkuma jirutti gabaree fi haga warrummaan magaalaa keessa jirullee hidhatee meeshaa isaatiin dhaabatee yoo namni nama sirraa ajjeese saniin sirraa ajjeesu yoo taate malee gonkumaa rajuun buutuu jarri een jettu. Oduu keenya dhumaatiin ammoo tibba darbee duguuginsa sanyii loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee godina Booranaa Aanaa Moyyaalee magaalaa Moyyaalee keessatti raawwataniin Oromoonni 13 wareegamuun sanii ol madaayuu gabaasuun keenya akkuma yaadatamu roobii dheengaddaas haaluma wal fakkaatuun achuma godina Booranaa Aanaa Moyyaalee magaalaa Moyyaalee keessatti daa'imni ganna 9 tokko ajjeefamuun Oromoonni 3 kamadaan yoo ta'u dhimma duguuginsa sanyii irratti raawwatamaa jiru kanaan wal qabatees Oromoonni kumaan lakkaayaman gara keenyaatti ce'uudhaan kolugaltummaa ka gaafatanii jiran yoo ta'u gama biraatiin ammoo jaaroliin mootummaa koloneeffataa wayyaanee waliin wal ta'uun magaalaa Moyyaalee keessa ta'anii uummanni Oromoo lubbuu isaa baafatuuf gara keenyaatti ce'e akka deebi'ee galu jechuun ka doorsisaa jiran yoo galuu baatanis manaaf qabeenya keessan isinirraa fudhanna jechuun itti dhaamaa ka jiran ta'uu akkas jechuun dubbata. Oromtichi dhimma kana bilbilaan odeeffanne kun. Uummanni keenya kan duguuggaan sanyii irratti raawwatame kan ta'ee fi qabeenyi isaanii irraa buqqaanee ammaan ta'e mootummaa Riippubilikii Keeniyaa keessatti qubatanii jiran. Lakkoofsi isaanii dabalaa akkuma jirutti ammas itti fufaa jira.
gargaarsa tokkos argataa jiranii gargaarsillee gahaa ta'uu baatu malee namni keenya ammoo waan buqqa'eef qabaa waan buqqa'eef sanirratti ammoo gargaarsas dhabus qabsoo isaatiif jedhee gara beelaa fi dheebuu akkasumas waan garaagaraa kan hundaayyuu danda'anii waan biyya baaniif galmaan ga'uudhaaf jechuun obsaa adda ga'anii jiranii kaleessa qaamni mootummaa Keenyaa kan akka kaawuntii Marsabiit jal jiranii fi qaamni sadarkaa olaanoo mootummaa Keenyaa hedduun isaanii dhufanii daawwatanii jajjabeessanii jiran bakki isaan haasaa itti godhan daldala facana haasaa godhan keessaati walfalmii hedduulleen kan geggeeffame fakkeenyaaf dura ta'an Red Cross Keenyaa uummata keenya kanaaf beekamtii baqattummaa kennuufii hin barbaanne isaan dammoo hariiroo mootummaa Itoophiyaa wajjin qabdaniif jettanii akka uummata kanaa akka hin dhoksine uummanni kun ni haqa baqatuuf qaba maaliif jennaan command post yookaan labsii yeroo atantamaatiin ammaan kan bulaa jiru kanaaf uummanni sodaa kan irraa ka'ee waan buqqa'uuf kun buqqaattoota jechuun nama shakkisiisumaaf jechuun isan dhibee kan jedhu walitti dubbatanii jiranii. Eenyutu ittiin mormaa? Afaan Oromoosaatiin ani beeku Koomishinaa Marsabeeti. Qaamni kun akkuma beekamu tokko kan uummanni filateetu jira. Kan filannoo uummataatiin alatti qaamni mootummaa guddaa irraa achi kaa'atutu jira. National Government jedhanii isa kana siyaasa hundaa'uu kan geggeessu. Shakkiin tokko mootummaan Keeniyaatiin mootummaan Itoophiyaa hariiroo cimaa waliin uummatanii jiranii. Ispeeshaalii naannoo daangaa kan irratti jechuudha. Qaamni kun lamaan baay'ee wal keessa harka haatanii hojjetaa jiran. Duraanillee namoota keenya gocha amaa yookaan hidha mootummaa wayyaanee uummata keenya irraan gahaa jiru jala qolatuudhaaf mootummaa Keeniyaatti yeroo galanii sadarkaa hanga Marsabeet deemanii keessatti ajjeesan muuxannoon kun muuxannoo duraanii jiru jechuudha. Kun jechuun hangi isaan harka wal keessa keewwatan ifaaf ifa jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaan Keeniyaa hanga siyaasaan Itoophiyaa tuqamtu waan hin barbaanneef akka nullee yeroo sana haasasan irraa hubannutti yoo gargaarsa nyaataa dhugaatii yookaan gargaarsa fayyaa fa'a malee dhugumaatti uummata kana gargaarsa siyaasaa godhuuf hin barbaanne. Ammoo qaamni keenya Oromoon Booranaa baay'ee takka kan nuuf falmaa turanii uummata kanaan akkama buqqaattoota jechuun isan dhibee gogaan isaanii goga keenya waan wal fakkaatuuf afaan keenya waan dubbataniif beekumtii isan kennuufii diddan yoo kana ta'uu baatte nu hundaayyuu miseensa paarlaamaa keessanii dhiibnee gama Itoophiyaatti uummata kana wajjin nagaanu akkaan waaqa jedhan takka hin gaanii warri NGO garaagaraaleen nuutiyyuu ija keenyaan argine jirra akka isaan buqqaanii kun buqqaattota kan jedhani jechuudha. Dhumarratti ammoo walii galanii jiran namtichillee mormachuu barbaadeen ture. Achirraa yeroo deebi'anis walgahii isa cimaa kan godhanii erga walgahii cimaa san godhanii uummata keenya beekamtii kennanii fi qubsiisan. Haa ta'u garuu uummanni keenya ammas baay'ee sodaa guddaa qaba. Amma ammaayyu gandumatti nama fixansan keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa wajjin harka wal keessa naqatanii uummataan haagalanii jaaroleen jedhanis jiru. Yoo isaan kan hin galle taate kan harka kennatee Keenyuma keessatti afuu barbaade hundaayyuu loon shashan seenirraa fudhannaa yoo isaan ammoo loon hin qabnellee boloodi isaan achi qaban gibbii isaanii hin gurgurraa jedhan uummata dodorsisaa jiranii. Kanas uummanni baay'ee balaaleffataa jiru. Kunillee nuuf dudduubatti kan hin deebisne. Haalli jiru ammaayyuu uummanni tasgabbii hin qabu. Maaliif jennaan ajjechaa fi akkasumas dhukaasni yeroo garaagaraa magaalaa keessatti raawwatamu hanga ammaa hin dhaabbane. Kaleessas gaddas akkasuma kan namni bire. Inni biraa guyyaa har'aas konkolaatonni waraana wayyaanee jechuudha kan raayyaa ittisaa ofiin jedhu baay'een karaa Moyyaleetti imalaa jiraachuu isaanii qaamni naannoo yaaballoo jiru kan meegga jiru hundiyyuu nuuf gabaasaa turanii konkolaatonni sun ammas Moyyalee seenee jira jechaa jiran. Wanni addaa kan uumame hin jiru Moyyalee keessatti kun hundaayyuu maaliif barbaachisee kanaaf uummanni keenya sodaa guddaa qaba jechuudha. Oduun keenya guyyaa irraa armarratti tobbeera. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Yaahooyi lola dargaggeessa foolii tola na turgaa'ee foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'ee foolii lola. Yaahooyi lola dargaggeessa foolii tola na turgaa'ee foolii lola. Dargaggeessa foolii tola. Yaahoomi lola sadayyaana keenya yaahoomi lola lama taanuun keenya yaahoomi lola gaarri silaan nalu yaahoomi lola kan du'e soongalu yaahoomi lola kabaay'ina keenya yaahoomi lola wantuun diduu keenya yaahoomi lola kabaay'ina keenya yaahoomi lola silaa eessa keenya yaahoomi lola ishoo yahurraako yaahoomi lola.
miira duwwaako yaa'oo lola dargaggeessa foolii tola na durgaa'ee foolii lola dargaggeessa foolii tola na durgaa'ee foolii lola. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Qophii dambalii keessummaa keenya torban darbeetiin turtii ogeessa seeraa Oromoo tokko waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessuun keenya akkuma yaadatamu. Qophii dambalii keessummaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo kutaa lammeessoo fi qaxumuraa qabannee dhiyaanneerra. Qopheessaan qophichaa xiiqii dhugaasaatii itti dhiyaadha. Tolegaa dhugaadhumatti guddoo ulfaadhaa kabiraan kan hin kaasuu barbaadu egaa akkuma walumaanuu quba qabnu kan wayyaanee qabatee Oromiyaa keessa deemee Oromoo ittiin fixaa jiru miseensotuma OPDO kanaa labsiin kun akka labsamu ka godhisammoo aangootuma OPDOoti. Akka amma namoonni tokko jedhanitti wayyaaneen kan isheen Oromoo fixaa jirtu jara kanaan waan ta'eef warra akkasii kanaa of keessaa dhabamsiisuuf dursi kennamuu qabaa yoo sana ta'e qabsoon keenya gara biraatti tarkaanfachuu danda'a kanaaf caasaa wayyaaneedhaaf hojjetu of keessaa mancaasuu qabnaadha kan jedhan mee asirratti maal jettu? Iyyee qabsoo teenya keessatti akkuma hibbeennu asiin dura Oromoon qabatanii cabsaa turanii seenaa kaleessaarra wanni nu barataa turrellee sanuma. Oromumaan cabsani. Oromoo fa'aa dhufanii qeessaa irratti garboonfatan malee qaamni ofi danda'e kophaa dhufee yookaan gargaarsa Oromoo osoo argatin Oromoo sanarratti garbummaa gardaa kana dheeresse hin jiru. Kanaaf qabsoon teenya qabsoo ilmi garboonfataa fidu yookaan qabsoo abbaan garboonfataa fidu ka ilmi immoo garboonfataa mormu ta'uu hin qabdu. Gaafa abbaan garboonfataa fidu ta'e ilmi abbaa fi garboonfataa fidu sanarratti tarkaanfii fudhatee dhabamsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Qabsoo keessatti maaliif namuyyuu qabsoo sanii of kennee haga wareegama keessa dirqabbaa ta'e. Kanaaf tarkaanfiin jalqabaatuyyuu qe'ee teenya qulqulleessuudha. Wanni guddoon qe'ee teenya qulqulleessinee wamma jenne haati manaa yookaan ilmaan qeerroo taatee yoo haadhaaf ibbaan immoo nama garboonfataan deemu taate sirrii miti. Kun qulqullaa'uu qabaa. Tarkaanfii qabsoo qeerroo gara fuulduraattis tarkaanfachiisuu fi qaama dhufee uummata keenya haadhu kanaan dursinee uummata keenyatti qaama kana nama fidurratti tarkaanfiin fudhatuu qaba. Inni kuni qabsoo qeerroo sana gara sadarkaatti aanutti tarkaanfachiisuu illee ni danda'a. Kanumaan wal qabatee yaadni deddeebi'ee ka'u qeerroon yoo waraana wayyaanee yookaan immoo poolisota federaalaa ajjeesaa jiran kanarratti tarkaanfii fudhatee meeshaalee naannoo sana jiran illee to'atuu danda'e qaamni dabarsee kennu warra kanaa. Qabsoo qeerroon warraaqsa harka duwwaadhaan godhaa jiru kun gara hidhannootti illee akka hin jijjiiramneef warra kana gufuu guddaa kan ta'u. Kanaaf warra kana yoo qulleessanii meeshaalee araddaa yookaan immoo haanaa ganda keessa jiran dhuunfatuudhaan achumatti qeerroon of ijaaruu danda'a ture jedhama. Mee kun mala ittiin warraaqsi akka duwwaa deemu kun gara hidhannootti jijjiiramu ta'uu ni danda'a jettee yaaddaa? Qeerrooni qe'ee ofii yoo injifatee qe'ee ofii eegga injifateen boodatti immoo tarkaanfiiwwan fudhatan keessatti meeshaawwan adda addaa hidhachuu fi hidhachiisuu asuun biyya ofii kanarra yoo danda'e qabsoo qeerroon gaggeessaa jiru kun hin bal'atti malee ittiin dhiphattu. Garuu kana hagoon maali jalqabumaa bifa wal fakkaataadhaan Oromiyaa keessaa isa nyaaphaan deemu kanarra tarkaanfii fudhatuu qabna. Kanammoo qeerroon akkamii fudhatuu qabdi? Jalqabnis jira. Bakka iddoo tokko irratti kan jalqabame jira. Bifa kanaa yoo gadeenne kan uummata ganu kan immoo nyaaba qabatee uummata ittiin deemu kana gaafa hambifne qe'ummaan teennaayyuu dirree leenjii nu ta'uu dandeetti gaafas jechuudha. Qe'ummaan teennaa uummannummaan kennaa bosona nu ta'uu danda'a jechuudha gaafas. Gaafa immoo uummanni bosona nu ta'e uummatuma fakkaannee hidhannoollee naruu hin dandeenya jechuudha. Maaliif hidhataaf uummata gargabbaasuu midhama. Uummatuma wajjiin hidhachuudha. Uummatummaaniyyuu hidhachuudha akka danda'etti. Kanaaf gaafa sanii haaluma salphaa ta'een tokko koloneeffataan kun daandii kutuu hin danda'u, namni ittiin deemuun hin jiraachuu hin danda'u, namu immoo uummanni Oromoo bakka jiru kamirraayyuu kan meeshaa harkaa qabu nyaaba gaafa argee waggaa tarkaanfii irra fudhate koloneeffataan kun hin kunneef illee hin jiru. Garuu immoo uummataaf hidhataa kenna, uummataaf qeerroo kenna akkasumas gargabbaasu uummanni. Isa kana ka dalagamaaf ta'u jirus qaama kana uummatarraa adda baasuudha ka fedhi isaanis ka jiru. Kanaaf akka kiyyatti
tarkaanfachuu malle gara qabsoo hidhannootti. Garuu qabsoon keenya hidhannoo ka jalqabaatuun hamaa nu keessa jiru qulqulleessuudhaan garasitti guutumaan guutuu qaxxaamuruu dandeenya. Gaafa san immoo dhagaalleen hidhannoo guddoo nu ta'uu danda'a. Hanga immoo ganaan nu keessa jiru, hanga immoo namni bitee nu gurguru nu keessa jiru ammallee nutti hammaattu waan taateef, gargabbaana waan taateef, maqaa nu kennan waan taateef isa kana cabsinee garasitti qaxxaamuruun haalaan nurraa eegama. Garuu dursa qeerroon tarkaanfii inni fudhachuu malu gara hidhannoo diina wajjin osoo hin taane gara hidhannoo diina nu keessa jiru irratti ta'uu qabdi. Diina nu keessa eega balleessineen booda diina kan guddaa isa itti deemuun haafiyya salphaanaaf fakkaata. Ulfaadha gara dhumaatti ammoo kan qeerroo afaan faajjessuun tokko deemaa ture. Kanas qeerroliin Oromoo bakka adda addaa dubbataa turanii. Yeroo bakka tokkotti qeerroon ka'ee waliin tarkaanfii fudhatee falmaa jalqabu qeerroon bakka biraa akka itti dirmannee fi sochii bakka sanaa keessa harka diinaatu jiraa jedhu viidiyoodhaas xiinxaltoonni bakka garaagaraa biyya ambaa ta'anii dubbatanis qeerroon shakkii kanaan deebi'eetii olii dirmatuu dhabee humni waraana wayyaanee bakka tokko irratti kuufamee tarkaanfii hamaa fudhatuutti milkaa'aa ture. Ka biraan ammoo ijaarsi qeerroodhaa guutummaadhuma Oromiyaa keessatti bifa dhokataa ta'een yoo wal qabate. Tarkaanfiilee ammas hin jettan akkasumas ammoo qabsoon amma godhamaa jiru kun gara hidhannootti jijjiiramuudhaaf silaa shoora olaanaa hin taphatu mee yaada kana lamaan irratti waan jettan yaaqoodaati dhaamsaan goolamna kanarraa. Tole qabxii jalqabaati irratti qeerroo wal qabatee naannoo tokko tokko rakkaafa qeerroon ka'ee tarkaanfii fudhatu harka diina keessa jira kan jedhu rogeeyyee biyya alaa keessa jiraatanuunis ta'ee ka biyya keessaas ta'ee odeeffamaa turee jira. Qeerroodhaan diina sadarkaa jedhamutti wanti sun raawwate dhugaa dubbataaf qeerroo keenya miidhaalleen bakka hedduu irratti dhaqqabee jira. Sababni kanaan wanti kun akkanaaf fakkaatutti ana qofa beekaarraa kan kaate ka uumamu diini isa keessa qabaachuu danda'a. Diinni yoomiyyuu dadhabbina nuti qabnu irratti waan hojjetuuf jechuudha. Afaan gaafa nuti dubbataa jirru taate tarsiimoo qabsoo keenyaa malaa mareedhaan kan gaggeessaa hin jirre yoo taate. Deenis keessa seenuu hin danda'a. Rogeeyyiin biyya alaa waan kana diina keessa jira jedha. Kun immoo qeerroo mateen dhumaatti sirriitti tarkaanfii fudhatuuf ka'ee qabsoo sana lallabee jira. Maal jedhee gaafa ka'an afaan nama bakka lama jiraachuun gaafa argamu sadarkaa diinni illee itti fayyadamu dhugaa dubbachuuf arguu dandeenya jechuudha. Kun dhugaa jirtu maaliif diinni keenya dadhabbina keenya irra hojjeta waan ta'eef. Garuu yaadaan wal dhageeffataa waliigalaa deemuun injifannoo nutti fiddi malee rakkina nutti fiddu. Tokkummaan injifannoo fiddi malee badii nutti hin fiddu. Kanaaf qabsoo Oromoo keessatti ana qofa beekaanis hin taatu. Kun sirraa'uu qaba. Ammas dadhabbina qabsoo uummata Oromooti. Dadhabbinni hayyoota Oromooti. Diqqaa guddaa hayyuun keenya wal dhageeffatuu qaba. Uummanni keenya illee wal dhageessaa deemuu danda'u qaba jechuudha. Kun rakkinni achirraa madda waan ta'eef waan kanaasaa jira. Dabree iddoo sanarratti yoo inni sun dhoowwe dhiisa jechaan dhufuu jirti. Kun immoo malaa mariin ta'uu malte. Mari'atanii kallattiidhaan dhufuu malte malee. Afaan dubbachuu malee. Kanaaf ijaarsi qeerroo Oromiyaa guutuu keessatti jabaachuu qaba. Jaarmiyaan isaanii kun jabaatee gaafa dhufe wal dhaga'aa gaafa dhufe tarkaanfiin fudhatamuun wal fakkaata. Gaafa san qeerroonleen wal beetti eenyu akka ta'e beetti wal dhageetti jechuudha. Kaan immoo alaatti gamus harka alaatti gamus argachuu danda'anii afaan dubbachuu hin danda'an jechuudha waan hojjetan maraa irratti. Jaarmiyaan qeerroo jabaan kan wal dhaga'e kan wal quba qabu kallattiilee Oromiyaa hunda keessa jiraachuun isaa rakkinnoota amma kaasaa jirru kana kakuun diina keessaa harka qaba. Kakuun immoo lakkii qabsootee innaa qabsoo sirriitti qeerroo qabsaa'u jira jedhu kan hambisuu dandeenya. Turtiin gaaffiif deebii ogeessa seeraa Oromoo waliin taasisuun kutaa lamaan isiniif dhiyeessinee armarratti hobbeera. Kanatti aansuun ammoo kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatii ammas dhiyaadhaa. Sabni tokko akka sabaatti saboota biroo irraa adda ba'ee wantoota ittiin beekamu danuu qaba. Isaan keessaa inni ijoon biyya isaa kan walaba taate keessa bilisummaan jiraachuudha. Saba biyya walabaa qabutu qe'ee isaa irra hojjetee jiraata. Saba bilisummaa qabutu aadaa, duudhaa, eenyummaa, amantii fi siyaasa isaa dagaagfata. Sabni walabummaa biyyaa fi bilisummaa mataa isaa diinaan mulqame isaan kana hunda hanqata. Sabni walabummaa fi bilisummaa isaa dhabe kunis saba koloneeffatamedha.
koloneeffattoonni saba tokko walabummaa biyya isaa erga humna afaan qawween irraa mulqanii booda bilisummaa sabichaa mulquuf humna afaan qawween doorsisaa waraana sammuu irratti geggeessu. Kunis xiinsammuu sabichaa doomsanii akka sabichitti dammaqee tokkummaan hin falmanneef tooftaa itti dhimma baanedha. Egaa sabni koloneeffatame kan inni falmatu walabummaa biyya isaa koloniin dhabee fi aadaa, duudhaa, amantii, eenyummaa fi siyaasa isaa koloniin mancee deebifachuufidha qabsoo inni taasisu. Sabni Oromoos jaarraa tokko oliif qabsoo inni geggeessaa jiru akkuma saba koloneeffatame kamiyyuu biyya isaa walabummaa biyya isaa mirkaneeffatee bilisummaan keessa jiraachuu fi aadaa, duudhaa, eenyummaa fi siyaasa isaa koloneeffattootaan dhabe deebifachuufidha. Kanarraa ka'uun bu'aa ba'iin keessaa fi alaa qabsoo sabichaa mudateen wareegamni sabichi baasee ulfaataa ta'utti dabalataan yeroon qabsoon isaa itti fudhataa jiru kun dheeratus kaayyoon qabsoo Oromoo hanqina hin qabu. Dhugaan qabsoo Oromoo kana ta'utu jiru gama biraan ammoo qaamonni akeekni isaanii mammaaksa Oromoo kan rakkate ulfa fuudha jedhuun wal fakkaatu qaban kaayyoo gooroo qabsoo sabichaa dabsuuf soso'an wareegama ulfaataa sabicha baasisuu fi kara deemaatti akka abdatuuf shoorri isaan taphatan laayyoo miti. Qaamonni akkanaa kun ammaan dura akka waan sabni Oromoo tokkummaa hin qabne fakkeessuun sabicha gidduutti wal shakkii uumuuf tokkummaa jechaa kan turan har'a yeroo sabni Oromoo tokko ta'uu isaa qabsoon mul'isetti ammoo bifa jijjiirrachuun qaamonni akeeka faallaa qabsoo Oromoo qabatanii qabsaa jiran akka waan tokkummaa Oromoo keessaa qooda qabaniitti lakkaa'uun tokkummaa Oromoon kaayyoo qabsoo isaatiin ijaarrate faalanii tokkummaa diina Oromoo jiraachisuun bakka buusuuf abbalaa jiru. Fakkeenyaaf qeerroo ittiin dadhabsiisuuf caasaa foollee qeerroo keessatti ijaaruun qeerroo basaasisanii wal shakkiin qeerroo gidduutti akka uumamuuf tooftaa maqaa tokkummaan itti dhimma ba'amaa jiru keessaa isa tokko. Haaluma wal fakkaatuun Oromoo ajjeesaa fi ajjeesisaa waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabne hin qabnu jechuun diinummaa isaanii maqaa tokkummaa jedhuun haguuganii qondaaltota OPDO akka fira qabsoo Oromootti lakkaa'uuf tattaaffiin godhames qaama shiraa maqaa tokkummaan qabsoo Oromoo laamsessuuf godhamaa ture keessaa tokko. Gama biraatiin miidiyaaleen maqaa Oromoon dhaabbatan kaleessa deeggartoota walabummaa of fakkeessuun hawaasa biratti dhageettii guddaa erga argatanii booda har'a immoo qabsoo karaa nagaa dhaadessuun sabicha dukkanatti dhiibaa kan jiranii fi qaamonni impaayiratti dimokiraatessina jechuun duula afaan faajjii taasisaa jiran rakkoon Oromoo dhukkuba kolonii ta'etu jiru sabni Oromoo mallattoolee koloniitti akka xiyyeeffatu taasisuuf yaalaa jiru. Kunis wareegama sabichatti heddummeessuun kaayyoo gooroo qabsoo isaa akka galiin hin geenye taasisanii abdii murachiisuun gara ofii fedhanitti dabsuuf shira xaxamaa jirudha. Yaa uummata Oromoo kaayyoo qabsoo kee irraa akka ati abdii murattuuf wareegama sitti heddummeessuun galiin kee akka warraafatuuf gufuu qabsoo keetti ta'aa kan jiran qaamota impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf abbalan of keessaa maqsi warraaqsa kees finiinsi qaamota kaayyoo kee faallessu qabatanii maqaa kee moggaafachuun kan siif qabsaa'an of fakkeessan irraa furmaanni ati eeggattu kan hin jirre ta'uu beekte kaayyoo waloo qabsoo kee ganamaa kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataa kee dhugoomfachuu bu'uura taasifachuun walitti adeemuun wal mari'adhu wal ijaari jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa fi hoggana murataa of keessaa horachuun biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aa. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.